بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع الإيمان ومن ذكر الجن والزلام الصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله الأنبياء والمرسلين ختام وعلى آله وأصحابه الكرام وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته obboleeyyan kiyya qaqqaalii akkasumas gaggaarii nageenyi Allaha bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha inshaallah seenaa Aayishaa seenaa haadha mu'mintoota aalima dubartiidha kan taate kan waliin ilaallu taha. Aayishaa radiyallahu anhaa rabbiin ol aane sababa kiyyaan aayata samii gad buusee jettee na qulqulleessuuf eega obboleeyyan kiyya aayanni kun sababa tokko malee gadi hin buune sababa isii qulqulleessuuf qophaa'ee qaba. sababa san kan waliin ilaallu taha hordofni keessan faana haa ta'u. Gaafa tokko osoo lolarraa deemanii iddoo takka qubatanii hafuura baafannaa xiqqoo boodaa osuma jiranii Aayishaan faaya mormaa tokko jalaa bade san barbaada lagarra buute amma barbaadutti seente ormi wajjin jirtu sanis Aayishaan ni jirti jahanii dhiisanii kutan yeroo isiin faaya isii argattee gama isaanii dhufte isaan hin jiran dhiisanii kutan akkam taate laata akkana jettee murteeffatte. Yoo kaniin deemtee dhufanii yoo na dabar hin beeku kanaafuu asumattiin hafaa jettee teesse sahaabticha tokkotu ture yeroo mara kan aadaa godhatee waraana duubatti hafee waan irraanfatan faalaaleetti fuudha ture sahaabtichi sanis maqaan isaa Safwaan jedhama amma akkuma aadaa isaatti duubatti hafee waa dallaalu jira asuma deemuu Aayishaa arge haadha manaa ergamaa rabbii moo je'e haasofni isaa lamijitti bu'e hanganuma qofa ture. Gaala fitee fi hanqeesii yaabbattuu bira achi deemee yeroo isiin irra koftee fuudheenii deemuu eegalee orma isii dhiisee kute sanis dhaqqabeen orma san keessaa Abdallaa bin Ubeeyyuuf jecha akkaan nama qaanfachiisu tokko afaan irraa bahe jecha sahaabticha kabajamaa fi haadha manaa ergamaa rabbiitiif hin malle jeheen jechi san maali laata inshaallah kan waliin ilaallu taha. Akkana jeheen waan ajaa irraa hin baane innillee waan ajaa irraa hin baane. Akkana jechuun walitti hidhamanii dhufan malee waan nagayaan hin dhufne jeheen Abdallaan kun gosti isaa Kazaarichi warri imaanni isaanii dadhabaa amanii ture warri imaanni isaanii jabaa ammoo lakki haati manaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam waan akkana hin gootu ja'anii amanuu didan sidaas dubbii wihii dhaabbatti osuma jahanii dubbii walirraa fuudhuun eegalan Madiinaa guutuu dubbii tanaan wareeramte hatta baatii ja'a tokko guutuu lolli hin gaggeeffamne dubbii tanaan jeeqamuu malee. Wadilla kana umman teenya Aayishaa radiyallahu anhaa hin dhageenye ture ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam dubbii tanaan akka malee dhiphatee ture wahiinis hin buune Aayishaa radiyallahu anhaa akkana jette yeroo san keessatti haalli ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam na jijjiiramuu malee uumaa irraa quba hin qabu jette san booda hoo kan itti fuutaha inshaallah kan waliin ilaalaa turre kun kutaa takkaffaadha inshaallah kutaa lammaffaa yeroo gabaabaa keessatti kan isin biraaf gahuu taha. Angasitti nagaan naftura miti keessanaaf qubaddaa wabillahi tawfiq wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.